Oromiyaa balleessa dhiiga ishee facaasa lafee ishee bobeessa bakka jirtan mara dhahaa barbadeessa. Kaleessa jiruma waliin turre waan addatti haadha wal kaleessa kaayoo yaadii adamuma Oromoo baratanii turre har'a walitti dhufnaa waan Oromoo bartee kaayoo jennee argaa jirtu Oromoo itti lolaa jira. Kuni wanta tokko qabu akka qabu wanta baadiyyaa waraana bilisummaa Oromoo akkuma kaleessa du'aa ture har'atti dhuma du'aa jira jecha. Faayidaa waraana bilisummaa Oromoo fi faayidaa mootummaa kana wal bukkee qabdanii sodaa tokko malee sirna qabeessaan haasa'uu jecha. Baadiyyaa kan walitti qabu hin jiru kan mana duraatti waan hin jiru garuu dirqama Oromummaa jira jiru marra jira jira ani waraana bilisummaa Oromooti ati immoo uummata Oromooti baay'ee tokko waliin qabna biyya tokko waliin qabna aadaa tokko waliin qabna kana waliin qabna waliin qabna isa kanaafi akka uummata Oromootti uummanni ganda kana jilbachuufti keessanii uffanii tumitire laga kana erga geessanii waan shakkisuu tokko illee hin qabu kaleessa sinuma duuna har'a sinuma duuna nummoo uummata Oromoo ajjeessa ta'ini basaasa ajjeessa malee Kubdu ajjeessa malee hattuu ajjeessa malee nama qawwee nutti qabatee dhufu ajjeessa malee takka uummata nagaa wana baasee ajjeessa hin beeknu. Maal sii godha haala mootummaa kanaa oo beektaa keessa isaa oo turte nu biraa soo du'aan argiteettu qabda inni kun amma dhuguma maal sitti fakkaataa jedhanii na gaafatan. Lakkii kottuutii dubbii kana biraa hafii sin baasuus jedhanii natti himan. Dhuguma maxxansee mana hojjedha. Maxxansee mana hojjedha. Amma lakkii dhiisi jedhanii jennaan haa ta'uun jedhee egaa kaan gabaaf namni biraa gaafa dhufanii meeshaa fudhatan ijoollee abalu jechuun isa maqaa isaanii nan beeka. Dhufanii meeshaa ma fudhatanii kennee fi buddeenas kennee fi nagumaan wal eebbifnee wal biraa deemu. Maqaa kooyyuu noos. Ayyee galatoomi. Esh guddaa galatoomaa sin galateeffannaa nuu jabaadhaa si wajjin hin jirraa walaa gargaara. Ani kan jechuu barbaadu haaluma yeroo ammaa wajjin wal qabatee haala qilleensa amma jedhamu kana duukaa kan wal qabatu waraanni mootummaa kaayyoo karoorri mootummaan kanaan dura waraanni mootummaan gochaa turee fi haalli tokko inni kanaan dura hojjetamaa ture isuma jiddu galeessa kaawwannee haasa'uun barbaada. Inni iyyumaa inni waraanni mootummaa gaafa naannoo keenya irra dhufu waa inni gochaa ture. Waa inni gochaa turee fi waa inni gochaa jiru uummata kana jalaa isoo kataa miti. Inni iyyumaa inni jaarsa jaartii osoo hin jedhiin balaa gurguddaa fi waan gurguddaa nurratti raawwachaa kan ture inni kun beekamaadha. Hawaasa kanaaf ibsuu hin danda'amu. Ufumaayyuu beekaa jechuu barbaadeen. Kanaaf biyya keenya irratti balaa guddaa kan aggaamee fi lola guddaa maatii keenya ijoollee xiqqooti hamma guddaatti hanga bosonaatti kan baqatee fi hallubbuunsaa agaarraa konkolaatee baay'een kan miidhame bal'aatu jira. Kun iyyuu maaliif Oromummaa keenya malee qabeenyi isaa hin nurra jiru, horiin isaa hin nurra jiru, waan gootis hin qabnu jecha. Kan du'aa jirruu fi inni guddaansa eenyu kuni maal taatanii baqattu sun immoo maal sin goonii baqattu hojii isaan hojjetantu sirrii miti moo waraana mootummaa baqattu moo waraana bilisummaa Oromoo baqachaa jirtu sin. Kun nuti baqachaa jirru waraana mootummaati. Maal sababiin isaa iyyuu waraanni mootummaa yeroo hundaa kan nu rukutuu fi kan nu reebu. Oromummaaf kan reebamu, Oromummaaf kan du'u kaayyoo keenya kan nuti barbaanne mirga keenya kabachiisu malee qabeenyi isaanis dumbulloon irra jiru waan goones hin qabnu jecha. Kan du'aa jirruu fi inni guddaan Oromummaa keenyaati malee waan bal'aan hin jiru jecha. Qabeenyi keenya kan badaa jiru, maatiin keenya reebamaa kan jiru, dubartoonni keenya daffaramaa kan jirtu Oromummaa duwwaa fi jechaadha. Akka ganda gurguddaa borraatti jiraata ganda gurguddaa borraatti jiraata ganda gurguddaa borraa taate eeriyaa keessatti waraanni mootummaa sagatteensa jedhee mootummaan Fixaalee Amaaraa fi akkasuma fannoo warra jedhaman sana isaan sanallee faana bobbaasee yeroonni kun maal dalagani sagattaan immoo waraana bilisummaa Oromoo barbaadu moo uummata Oromoo barbaadu moo maal barbaadu maal sin godhan. Isa kanaafi waraanni mootummaa gaafa bahee waan sakatta isin qabu.
Hansa kattaamuu barbaadu bosona ture. Waraanni waraanni adda bilisummaa Oromoo caakkaa jira taanaan maaf hin barbaadne? Kan barbaadaa jiru mana keessa. Kan barbaadamaa jiru hoolota. Kan barbaadamaa jiru sa'a. Kan barbaadamaa jiru inni guddaan kan nyaatamuuf kan oolu malee waraana mootummaa miti jechaadha. Isa kanaaf egaa finxaaleeyyiin Amaaraa kan jedhamani kan afaan isaanii hin beekamne nu illee hamma bosonaatti baqannee bakkee ture. Dubartootaaf ijoolleen gaafa argani inni kaan qawwee son ta'e dullaa baata. Inni kaan inni qabeenya guuru, inni biddeen guuru, inni hoolaa gototu qawwee hin qabu. Kan qawwee qabu tokko jecha. Tokko qawwee baata, tokko dullaa baata. Isuma kanaan gotatanii hanqalamtee humte hoolonni saani hanqalamee otoo nyaatanii ta'e bareeda ture. Hanqalanii balleessan haani irraa bakkeetti badee allaattiin fixe. Quxuriin qabu jecha kun lakkoofsaa salphaadha. Hoolaan isheen qalamtu kun sangaan inni qalame kun hin biratan immoo eessaaf deemanii qalatan? Isa kana egaa nuyi kan argine isa kana tokko mana irra keessa kanaa qabate kallattii eeriyaa naannoo taa'umsi keenya gara bosonaa siiqe hoolota kana tokko namni kan hin madoone hin jiru jechaadha. Bakkuma qabatanii hin qalatan, hin nyaatan, hin bitan otoo hin ta'in lafuma argatanii. Hoolonni akka naannoo keenyaatti akka naannoo Yoobraa kanatti kan argame fardeen illee bakkee bultee waraabessi illee nu hiisee jecha. Gaafa isaanii fudhatan jedhan waraabessi illee nu hiisee fardeen keenya nagaa bultee garuu akka fedha isaanii bakka jala isaaniitti bineensa nyaachisuu turan jechaadha. Isa kana manni alakkaa'u hanoolaan fudhatamte hani manni cabee haaduun jaarikaanaan meeshaan mana kana keessaa meeshaan manaa qabnu itti fayyadamu bakkeetti kan badee namni achi inni kan caccabaasa kan achitti bade kan jaarikaanii fi kan elesibiidha immoo manni isaa alakkaa'u jecha hanguuranii bakkeetti gatan. Isaanii jaroonni kun yeroo eeriyaa sanarratti bobba'anii uummanni kun hin baqate moo mana taa'e moo akkam ta'eeti jira yeroo sanatti? Uummanni baay'ee bakkeetti baqata. Hanqorru qubsachiise kan amma yoo nama yaalaatti jiran qorri fixe manni isaa alakkaa'u jecha hani humna qabu hin baqate jaartiin kan qaqqaban hin rukutan dubartoota ijoollee hammanatti hafe hin reeban isa kaan immoo hani humna qabu hamma bosonaatti baqate kunoo torbaan tokkotti kan gadi bal'aadha kan hin otoo deemuu baqatee kotteen jalaa cabee wayyaan qorra jeese inni manni isaa yoo alakkaa'u kunoo hanga abee dongorooti jalqabee hamma gudayyaa biilaatti irraa jalaan nutti galanii waraana hanga kana baay'atu arginee illee hin beeknu kun waan dinqiin nutti dhufee jechaadha. Warri aanaa Mahorroo irraa ba'anii ganda looti naannoo keessa waraanni mootummaa buufatee jiraa jedhan warri kun sinsaamaa jiru moo sinariyaa jiru moo eeriyaan sun akkam nagaatti jira moo akkam uummanni lafa sanaa akkam jiru? Uummanni looti naannoo irra jirani uummanni ammallee ammana isaa gadhiisee magaalaa Arooshootii keessa amma yoona kamatti hin deebine bal'aadha. Odeeffannoo akka qabnutti gandi keenya illee walitti aanaa kan mana gadhiisee hanga yoona ji'a lamaa ol kan manatti hin galle bal'aatu jira. Ammana isaa onse bal'aatu jira. Isa keessaayyuu cabsanii mana ciisaa kan godhatan qabeenya isaanii itti kan fayyadamaa jiran odeeffannoo qabnutu waan bal'aadha jecha. Waraanni kun immoo hanga yoonaa uummata miidhaa kan jiru naannoo nyaata gaafa dhabu qallaba nama cabsee kan nyaatu odeeffannoo kan akkasii qabna. Finxaaleenyi Amaaraa kan jedhama warri Amaaronni achi keessa jiran jireenya nama balleessuu kan barbaadan kan bultoo namaa diiguu barbaadan bal'aadha. Jireenya nama naannoo sana kan akka odeeffannoo qabutti manni isaanii hundumtuu kan onne bal'aadha. Biyya federaalaatti kan baqate namni. Aanaa Abee Dongoroo kallattii eeriyaa kanarra akkasumallee Amaarrii fi mootummaan wal ta'eeti mootummaan Amaaraa fi mootummaan Oromiyaa kun wal ta'eeti mootummaan Itoophiyaa kun wal ta'eeti isaan saamicha uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru jedhani. Eeriyaa keessan irratti waraanni bilisummaa Oromoo saamaa jira malee nu miti jechaa jiru. Warri kun isa kan saamee jira waraanni bilisummaa Oromoo eega eeriyaa keessan irratti socho'uu hin saamamtani moo hin kabajamtani moo hin salphattani moo hin saamee moo hin ajjeese. Isa kanaaf nuyi gara waggaa 2010 jammaree waraana mootummaa waraana bilisummaa Oromootiin erga deddeebi'uu jalqabne kabaja arganne. Akkuma diinaman jaalleewwan tuqan bineensi illee horii keenya kan hin dhumne hattuun kan hin jirre namni barana midhaan sadhaate immoo keessumaa oodii otoo hin buliin akkasumatti kan qabeenya namaa irraa tokko illee tuquu hin jiru jechaadha. Isa kanaaf kabaja guddaa arganne ergasiin kabajamne otoo hin kabajamne ta'e uummanni bal'aan as taa'u kun iyyuu dhufee adda taa'u ture. Isaan gaafa walgahii barbaadan tokko toon argatiin uummanni bosonatti nama. Kun immoo uumama isaayyuu kan mirkaneessu hawaasa kanaan mirkanaa'a jechaadha inni kun. Isaanii amma kallattumaan eeriyaa sanarraati hoolota fa'aa kallattii garaagaraatiin akkasumallee aanaa Gudayyaa Biilaarraati aanaa Gudayyaa Biilaa gandaa ganda Guutee Daanchoorraati horii saamanii eeriyaa sana eeriyaa keessatti isinitti gurguratan immoo eessa dhaqatanii eenyutu dhoofee deema waraana mootummaa moo uummata dhoofee deema horii sana. Isa kana Guutee Daanchoo aanaa Gudayyaa Biilaa Guutee Daanchoo bakka dhoofanii jiran karaa wajjin kan baasan horii bal'aatu bayi. Akka odeeffannoo qabnutti gara horii 80 horii kan dhufee jira.
Egaa isa kana ittuma argatan isa kaaniin qalu tolchee qalanii gartoo galteetta wala. Akka magaalaa Shaambootti godina Horroo Gudurootti kan fudhatanii galan odeeffannoo isaa qabna. Oofanii dabarsanii ofii keenya kuni maal jennee itti bahuu baannellee gaafa isaan oofanii kunoo naannoo Dilii kan jedhamu karaa bultii afurii moo kan bushanii waraabessi illee itti marsee kan bitu naanna'anii gaafa xumura isaa fudhatanii galanii jecha amma qalanii akka nyaata nyaatanii isa kan allaatti nyaachisanii isa kaan immoo amma godinaatti fudhatanii galan isa kan qabatamaatiin argineerra jecha. Abaa jabeessa waqtii yaabaleessa dhiiga ishee facaasa lafee ishee bobeessa bakka jirtan mara dahaa barbadeessa. Abaa jabeessa waqtii yaabaleessa dhiiga ishee facaasa lafee ishee bobeessa bakka jirtan mara dahaa barbadeessa. Tiara madafi, Zaira tanki, Isha kukanafi, Zaira tanki, Tiara madafi, Gura me adufu, Isha kukanafi, Zaira tanki, Tiara madafi, Gura me adufu, Isha kukanafi. Abaa jabeessa waqtii yaabaleessa dhiiga ishee facaasa lafee ishee bobeessa bakka jirtan mara dahaa barbadeessa. Abaa jabeessa waqtii yaabaleessa dhiiga ishee facaasa lafee ishee bobeessa bakka jirtan mara dahaa barbadeessa.